Guyyaan gootota duraanii waggaan 81ffaan magaalaa Finfinneetti bakka pirezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee argamanitti yaadatamee ooleera. Pirezidaant Saahilewarq Itoophiyaa kaleessa abbootiin birmadummaa ishii tiksuuf aarsaa kaffalanii asiin gahan dhaloota egereedhaaf dabarsuuf garaagarummaa jiru dhiphisuu fi kallattii biyyattii fooyyessuutti qajeelchuun dirqamaa jiran. Waltumsuu fi walcina dhaabbachuun tokkummaa mul'isuunis dirqama lammiileeti jechuun eeranii jiru. የምርጫ ጉዳይ አይደለም። እንደ ሀገር መቀጠል ከፈለገ ምርጫው ብቻ ነው። አርበኞቻችን እንዳሳዩ የድል ሚስጥሩ ጀግንነት ሲሆን እንደ ሀገር ደግሞ አብሮ መቆም ነው። Biyya nageenyi keessatti bu'e biyya misoomeedha. Dhalootaaf dabarsuu kan qabnu dirqamas qabna. Kun dhimma filannoodhaafis dhiyaatu miti. Akka biyyaatti itti fufuun yoo barbaadame filannoon kana qofaadha. Goototni keenya akka nu agarsiisan iciitiin injifannoo gootummaa yoo ta'u akka biyyaatti ammoo wal cina dhaabbachuudha. Kanaaf nutis Itoophiyaanonni waliin dhaabbachuu fi wal deeggaruu cimsachuu qabna jedhan pirezidaant Saahilewarq. Pirezidaantiin waldaa gootota duraanii Lij Daani'el Jootee gama isaaniitiin dhaloonni har'aa tokkummaa biyyattii irratti hojjechuu qabaa jedhan. Injifannoon Itoophiyaan dirree lolaa kamirrattiyyuu galmeessaa dhufte bu'aa sabaaf sablammoota Itoophiyaa waan ta'eef tokkummaan sabaaf sablammootaa cimee itti fufuu qabaa jechuun ibsanii jiru. Koloneel Rijaal Umar magaalaa Jimmaarraa dhufanii sagantaa kanarratti namoota qooda fudhatan keessaati. Magaalaan Finfinnee kan inni beeksisa ba'ee mootummaan Itoophiyaa kan biyya alaatti baqatee ture deemee ture jedhee Girmaawii Qadaamaayii Haayile Sillaaseen illee deebi'anii kan isaan Addis Ababaa bulchuu jalqaban waan ta'eef waraanichi haalli isaa cimaa ture. Keessattuu godina naannoo Oromiyaa gara Jimmaatiif gara Ilubaaboor irratti akkasumas gara Wallaggaa irratti waggaa 82 jechuudha yeroo asii ayyaanichi kabajamu achiin waraarra ture. Loonni har'aa jechaan osoo hin taane gochaan jaalala biyyaa agarsiisuu qabaa jechuun kan ibsan ammoo barattoota manneen barnootaa garaagaraa irraa saganticha irratti qooda fudhachuuf argamanidha. ከስተብርሃን ይባላል። የስድስተኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። ለአሁኑ ትውልድ የድሮ አርበኞች በትብብር በታማኝነትና በሐቀኝነት ነው ሀገራቸውን የጠበቁት። Maakiddaa Kassata Birhaan jedhama. Kutaa Jaaffaan baradha. Dhaloota ammaatii fi gootonni duraanii amanamtummaadhaan wal ta'uunii fi tokkummaadhaan biyya isaanii kan eegan. Kanaaf dargaggoonnis ta'an namoonni gurguddoon dhaloonni har'aa dhuunfaaf osoo hin taane tokkummaadhaaf qabsaa'uu qabu. Jaalala biyyaatiif tokkummaaf guddina biyyaatiif kan carraaqan ta'uu qabu jedha. Guyyaa goototaa kana waliin walqabatee adda durummaadhaan kan eeramu injifannoo Saambeeti. Waa'ee lola bakka kanatti gaggeeffamee ilaalchisuudhaan qindeessaan garee misoomaa fi beeksisaa waajjira aadaaf turizimii godina Iluu Abbaaboor obbo Tamasgeen Korjee Galataa waan jedhan qabu. Sababa ta'e lola Saambee kanaaf faashistoota giddugala biyyaarraati gotanii gara kibba lixaatti wal funaanani karaa gurra fardaa karaa diduu karaa saayileem wal ijaaranii baatilooniin gara 12 jechuun gara 12,000 kan ta'an wal ijaaranii duruma immoo goreen immoo teessoo Itoophiyaa turte beekamtuudha. Iddoon sun immoo dhaqdhaqee dhagamni keessa immoo egaa gamatti isaan qeepha'uuf nooraa kutani. Egaa lagichi dhaqdhaqeen isaan lafa bal'aadha gara meetirii 100 ol caala lafni bishaan irra ciisee jiru. Baay'een isaanii xaaliyaanonni gizee dhufan margi faa argatee jiruuf keessa faa galanii faallee kan dhuman jiru. Haala kanaan tooftaa guddaa uume. Injifannoo Itoophiyaan dirree lolaa irratti galmeessaa turtee fi yaadatamaa jiru kamuu bu'aa sabaaf sablammii fi uummattoota biyyattiitiin argameedha kan jedhan namoonni nuti dubbisne yeroo kamiyyuu gootummaan leellifamu kamuu qixaan ta'uu qabaa jechuun ta'ee fi raawwii barsana ta'es duraaf duuba isaa eeguun osoo irraan sharafamne barreeffamee dhalootaaf darbuu qaba jechuunis gaafatanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.
gabaasa itti aanutti ceenaa mootummaan Itoophiyaa akka qarqaarsi namoomaa lammiiwwan tumsa barbaadan dhaqqabuuf jecha lola riphxee loltoota Tigraay wajjin gaggeessaa ture dhaabuusaa beeksisus jaarmayaaleen qarqaarsa nyaatatii fi dawaa dhiyeessan karaa isaaniitiin dhaqqabsiisuu irratti rakkoo cimaan jiraachuu isaaniitu himama. Gabaasa Henry Wilkins Daseerraa erge Tujubee Horaatu dhiyeessa. Naannoo Amaaraa keessaa taankileen gubataniif meeshaaleen waraanaa kanneen biroon daandii irratti argamu. TPLF naannoo sana gadhiisee erga ba'ee baatee 4 lakkoofsisee jira. Naannoon sun wal waraansa hamaarraa dandamataa innaa jiru kanatti naannoo Amaaraaf Affaar akkasumas Tigraay keessaa uummata miliyoona 9.4 hedamutu gargaarsi namoomaa isaan barbaachisa. Haa ta'u malee gargaarsi gamas dhaqqabuun boodatti harkifatee jira jechuudhaan tokkummaan mootummootaa beeksiseera. Dargaggeessi waggaa 17 Ahmed Nuuruu Oromiyaa keessa jiraachaan ture garuu sababa Amaara ta'eef dararaan irra geenyaanan baqadhee jedha. Haati isaa ijoollummaatti irraa duute. Abbaan isaa immoo naannoo sana keessaa buufataalee eegumsa fayyaarra miidhaan waan ga'eef wal'aansa lubbuu oolchu waan hin argatiniif du'aan boqotan. Yeroo ammaa obbolaasaa durbaa lama kan waggaa 10 fi waggaa 8 kunuunsuutu irraa eegama. ብዙም ባላቆም በጣም ነው ኃላፊነት የከበደ ያለው። ስለዚህ ነው ምን መደረግ አለበት ብለህ ታስባለህ? ለወደፊት ያው መንግስት ማቋቋሚያ እንዲ ማቋቋሚያ እንዲሰጠን ነው ማስበው። ሰርተን ምን ማሳደግበት ቦታ fuulduratti maal ta'uuf akka deemu homaan beeknu jireenyi baay'ee ulfaataadha jedha. Itti gaafatama obboloota koo guddisuu akkamiin akkam ba'uun beeku jechuun dubbata. Daani'el Xigaabuu mooraa baqattootaa bakka Ahmed keessa jiraatuuf angawaa eegumsa fayyaati. የሕክምና ቁሳቁሶች በቂ የሚባል የሕክምና ቁሳቁስ የለንም። ኢቭን በቁሳቁስ መልክም በሜዲኬሽን በመድኃኒት መልክም እጥረት አለብን። meeshaan eegumsa fayyaas ta'e dawaa ga'aan hin jiru. Giddugalichi meeshaalee wallaansa fayyaa bu'uuraa duraa dhumaa jira. Hanqina meeshaalee qorannoo dhibee busaa hepataayitisiif kan HIVtu jira. Naannoo Amaaraa keessaa namoota 10,000 lakkaawamaniif qeerraa buqqaan qubsuma keessa jiraatu. Kan abbaa warraa isaanii innaa walitti bu'iinsa TPLF waliin jiru irraa du'an Tsagannat Xibabuu immoo hawaasa baqataa keessummeessu keessa jiraatu. ያው እኔ ምንም ነገር የለም ያው የሚደረግ ነገር ካለ ያው isaanii filmi isaanii deeggarsa hiriyoonni abbaa warraa isaanii gumaachan irratti hirkachuu dubbatu. Kutaa tokko bakka isaan jiraatan akka kennaniif illee himaniiru. Homaan qabu. Hojiidhuma mana keessaa malee ala ba'een hojjenne. Ijoollee koo lamaan guddisuuf gargaarsuma ta'een eeggataa jira. Abbaan warraa koo du'eera. Utuu homaa of harkaan qabaatin attamiin hegereef karoora baafadha jechuun imimmaan roobsaa dubbatan. Mulugeetaa Kabbada hojjetaa gargaarsa fayyaa kan mooraa Hayiq gama kaabaa keessaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti seenaan akka kan Ahmediif Tsagannat naannoo Amaaraa keessaa waanuma baratamee jedhan. አሁን ያሉበት ሁኔታ ጧት በጣም እያለቀስን ነበር። በጣም ስለሰው ቢያንስ መኖሪያ ካገኘ ብቻም ከራበህ እንቅልፍ አይወስድም። haalli jiru ganamaaf galgala nu boosisa. Namni tokko yoo beela'ee rafuu akka hin dandeenyeef yeroo mara waa'ee garaansaa duwwaa ta'uu